Ashamaa harka fuune jechaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota daawwattoota kabajamoo chaanaala Absee Hashim akkuman waadaa isiniif galee viidiyoo fayyaa waa'ee fayyaadha. Guyyatti viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhiyaachuudhaaf akkuma waadaa isinii galeen qabadhee dhiyaadheetiin jira. Warri hin hordoftan fayyaa waa'ee fayyaa warri hordoftan chaanaala kana subscribe gochuudhaan like gochuudhaan share gochuudhaan na hordofaan isiniin jaa. Egaa har'a kan hin qabadhee isiniif dhiyaadhe sammuun keenya fayyaa akka ta'u maal gochuu qabna kan jedhudha. Obsaan na hordofaan isiniin jaa. Sammuun keenya fayyaa akka ta'uuf tokkoffaa yoo dhukkubsatan boqonnaa fudhachuu, osoo dhukkubsannuu boqochuu dhiisnee sammuu keenya hojii hojjechuulleen sammuu keenya hedduu waan miidhuufidha. Lammaffaa ciree sirriitti nyaachuudha. Ciree nyaachuu dhiisuun yeroo baay'ee irra daddarbuun sammuu miidha waan ta'eef akka riisarchii hedduun ja'utti barataan ganama ciree yookaan qursii nyaatee manaa ba'e dandeettii waa qabachuu fi si'aawuu isaa kan warra ciree hin nyaatinii baay'ee caala jedhama. Sadaffaa hirriba gahaa rafuudha. Guyyatti sa'aatii 6 hanga 8 akka riisarchiin mirkaneessutti hirriba irraa halkan tokko qofatti daqiiqaa 90 yoo hirrisne boru si'aawummaa yookaan alterneetnas hanga parsantii 32 gadi bu'uu danda'a. Yeroo dheeraadhaaf waggootaaf walitti fufnee yoo hirriba xiqqaa yookaan gahaa hin taane rafne immoo rakkoo waa yaadachuu fi yaaduu illee nutti fida jechuudha. Afuraffaa nyaata ashaboo fi kaarbooneetid beverage hedduu of keessaa qaban yeroo hedduu soorachuu irraa of qusachuudha. Kunis ashaboon dhiibbaa dhiigaa kan yaa'insa dhiigaa gara sammuu geessuu hir'isuun rakkoo yaadachuu yaaduu fi kan kana fakkaatan sammuu keenya irratti waan fidu waan nu qabsiisuufidha. Shanaffaa sochii qaamaa gochuu guyyatti yoo xiqqaate daqiiqaa 37tti guyyaa 4 fi isaa ol sochiin qaamaa fayyummaa qaama keenyaa kan biroof kennuu irratti dabalatee pirootiinoota fi hormoonota sammuu keenyaa kakaasan akka gadi lakkifamu waan taasisuufidha. Jaaffaa dhiphina sammuu yookaan istireesii hir'isuudha. Wantoota sammuu keenya dhiphisan baay'een yoo jiraatan turtii yeroo dheeraa booda carraa dhibee sammuun qabamuu waan ol kaasaniifidha. Torbaffaa alkoolii dhuguu dhiisuudha. Yoo kan dhugan ta'e ammoo baay'isanii dhugurra xiqqeessanii dhuguudha. Kunis niwutirootransmiiter miidhuu Vitaaminii B1 qaama keessaa gadi hir'isuu fi ulfaatina sammuu keenyaa illee waan hir'isuufidha. 8ffaa sijaaraa xuuxuudha yookaan sijaaraa xuuxuu irraa fagaachuudha. Kunis turtii yeroo dheeraa keessa sammuun keenya akka shuntuuru, shinkis fi dhukkuba akka alzheimersii fi dementia illee waan nutti fiduu danda'uufidha. Egaa fayyaan faayaa warri chaanaala kana hordoftan warri sagalee kanaan gadhumatti dhaggeeffattan asumaan sheerii fi laayik gochuudhaan chaanaala keenya subscribe gochuudhaan nu hordofaan isiniin jaa. Egaa Absee Hashimii turtii gaarii.